Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terduftu ta'asyatu bih. Ega hal akan natin fi jiraramu. Akan natin fi kuni. Ega jar arra ko kan ko video ko kan ko sene. Ko kan ko sene ko bahmiti. Manni akan sinar gitan dukkana. Malkan kisa gara sa'a lama fudakka tejir. Ega galgala kisa sa'a ko titingale. Maatiin kan koo sindiranii baadiyyaa deemaniiru Aishaan sindirtu baadiyyaa ijoollee fudhattee deemteerti kan kophaa kan koo jira haalli kophaa jiraachuu akkana fakkaata manni guzamee nama eegu firaashiin sirraayii nama eegu akkuma kalee irraa buletti algarra buluun dabbariitiin eedaa ol hin tarree asuma kun olaashi jedheen rafee ganama uffatu mallee seeraan uffannee kaa Kayaknya si serai sun jiru di berarti mal jechuun kun jiru harkifachuun kun jira harkifachuu bira taree mootu riba leenumni nakaasu dhabamee sa'aatiin hojii na dabarfate har'a haalli jiru kana fakkaata amma immoo gaamee waa xiqqishooyi namni mana jiru jedheetiin qabadhee gale isin biratti maal fakkaata wanni ati qabattee galte sirri mootu gaa sirrii miti gaa komentii wantoota jettu na beeksiftu egaa wanni qabadhee galee maal sinis fakkaata Iya, katanya jelas. Akas mati, tak, lama jeta. Ikan misal kuni jechu nasi setama. Bayi guys, ini huraji tahu nanda. Garu namo toko namo talati, fikirnya ada mana hingkam nih. Kan deem si muati mana berahin jarre kana kakam koti pisale kana kabatani garu ni si muda tayro baye ega pisale kumar sini fakati shufi kuni dabo da kuni sambusa tokko dabo tokko mozi gimash bitadhen galee jira si kana man hunda makko onki nyaada walitti dachaa hordoftoota keenya bifa kanaan walitti deebine bifa kanaan jechuun gaa wantoota reef qophaa'anii dhufan san nyaanni kun beektanii kan yeroo tokko qofa miti kan yeroo tokko saambusa kana qofa malee inni yeroo tokkoof hin bitamne kun beektanii isa kana akkatti kaan ganamaafis natti fakkaate amma garuu ganamaafi kun akkasitti argitanii Kasih qophaa'ee jira irraati kan kokkana nyaadhee irbaata godhadhee buluu fi egaa hordoftoota keenya kana fakkaataa yoo mee qo'ame mabraatiin akka tasaa waan hin beekan oh my gosh mabraatiin hin jirtu kana fakkaataa hordoftoota keenya haalli ani amma jireenya keenya guyyaa lama guyyaa sadiitti dabarsee bifa kanaanii Ega bifa kana kan keessa yoo guyyaadhaa wanni adda isa godhu mabraatiin jiraachuu dhabuudha. Isinis viidiyoon kan kun yoo isin jalaa gurraachatis dhiifama isiniin jecha akka nuuf kolchitan isiniin jecha like share comment gochuudhaan komentii jalatti barreessuudhaan yaada keessan akka nu barreessitan nagaatti.